ربي سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جي سور وابيقوا في ور وان بين والمقطعتني جئتي إنما يتذكر أولو الألباب ور موابيقوا ور وان بين جعلا جي وبليسو قبيني جعلو قبيني سمو جعلو قبيني بيكم سجعلو نقريجي أكسما ما هيوما جعلتو هيوما سمو تغيسونا قريجي jireenyi mijjataan amala gaarii caalu ammaas numan jirreeje maaliif jennaan bifti gaariin bareedoominni bifaa jaan hanga guyyaan dabalaa deemuun hirrachaati deemaa jaan bareedinni akhlaaqaa bareedinni sammuudhaa guyyarraa uumaa dabalamaaf waan beektu sanirratti akkasii garaagarummaan beekumsaa dulloomtullee si wajji tura beekumsi hiyyeessaaf bareedina kabajaadha jaan beeka qabaataadhaaf immoo faayaa jaan akka nama faaya morma kaayateeti beeka qabaataadhaaf amalli gaariin beekumsa caalu numan jirree rabbiin beekumsa rabbi nu haa kennu irra hedduun keenya yeroo ammaa wanni itti rakkataa jirru tokko beekumsa dhabuudha ka beekulleen beekumsa duraan qabu san itti fayyadamuu dadhabuudha haalli rakkoo nutti ta'e bifa kana jiruu tana keessatti wanti rakkoo ta'ee jiru wanni gufuu nutti ta'uu jiru waan silaa beekaanis beekumsa san itti dalagu kan hin beeknes beekuudhaaf tattaafatuu dhabuudha haganuma jidduu rakkoon duniyaa tana keessatti mushkilaa taateen warqaa qabdu isii tana rahmaanummaan rahmata rabbi nu haa godhu baleeyyan islaamaa assalaamu alaikum warahmatullahi